Aanaa Abbaa Coomanii fi aanaalee godinichaa mara keessatti miindaa hojjettootaa irraa 50% milishootaaf akka kennamuu qabu murtaa'uun beekame. Jaalamansiis Kaayyoo dabalata qabu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee mara keessatti miindaan hojjettoota irraa 50% milishootaaf kennamuu akka qabu murna biltsiginnaan dirqisiifamanii jiraachuu hojjettoonni maqaan isaanii akka caqafamuu hin feene arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka hojjettoonni kunneen jedhanitti yeroo itti qaala'insi jireenyaa samii tuqee namuu jireenya harkaa garaa afaanii jiraataa jiru keessatti waqtii itti miindaan keenya nu jiraachisuu hanqaaqee jiru keessa murni biltsiginnaa dirqama hin malle nu irratti fe'ee jira jechuun qooda waraana isaa ofii miindeessuu qabu akka nuti kaffalu taasisuun kufaatiif akeekuu sirnichaa agarsiisa jechuun dabaluun ifoomsanii jiru. Murni maafiyaa PP xiyyeeffannoo isaa waraana danuutaan oomishuurra godhachuun ammoo qabeenya jiru hunda waraana empaaratti irra oolchee diinagdeen akka kufu taasisu qaala'insi jireenyaa rakkoolee waraanaan wal qabatee akka dhalatu gochuun yeroo itti jireenya nutti hadheessee jiru kanatti waanuma ji'atti nu qaqqabduu fi jiraachuuf nu hin geenye kanarraa nuuf qooda jechuun darraa keessaa bahuu hin dandeenyetti nu galchaa jira jechuun hojjettoonni dubbatu. Dhugaamatti taatee murna kanaan guutuu empaayera Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru akkaan qaanfachiisaa fi sodaa akkasumas sardama irraa of baraaruuf aggaamame akka ta'e guyyaa irraa guyyaatti dhiibbaan taasisaa olarraa gaajabaatee mul'ata. Galeen biltsiginnaa aanaa Baakkootii beekandoota baadiyyaa cufaa keessatti tajaajila geejjibaa ugguruun wal qabatee hawaasni rakkoo hamaa keessa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun sababoota garaa garaa tarreessuun uummata nagaa dararaa kan oolan gara jabeeyyiin ergamtoota biltsiginnaa godina lixa shaggar aanaa Baakkootii beekandoota baadiyyaa kanneen akka guddina biyyaa, walqixxummaa bakka reeree, guutuu adulaan, guddina haaloo, booree baakkoo, amartii gibee fi walaadii somboo disaasaa jedhaman keessatti sababa abbootiin qabeenyaa wabootumsaa jirtu jedhuun gaafa bitootessa 24,2026 irraa ka'uun hanga oduun kun qindaa'etti tajaajila geejjibaa uummataa guutummaan guutuutti ugguranii jiraachuun ifoome. Haaluma kanaanis yeroo ammaa tajaajilli geejjibaa jechuun konkolaataan fe'umsaas ta'ee deddeebisa uummataa gandoota kanneen irraa ugguramuu irraa kan ka'e qonnaan bultoonni oomisha isaanii akka itti gabaatti dhiyeeffatan dhabuu fi ofii isaaniillee wantoota magaalaa irraa qofa argachuu danda'an guuttachuuf yoo barbaadan waan ittiin imalan dhabuun rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti uummanni uggura geejjibaa kanaan miidhaan irra gahaa jiraachuu fi rakkoon kun ammoo furmaata akka argachuu qabu qaamota maqaaf biyya bulchin ofiin jedhanitti iyyatanis deebiin isaan argatan abbootiin qabeenyaa konkolaattota sanaa sababa waboo deeggaraniif konkolaataan kamuu kana booda gandoota baadiyyaa seenuu hin danda'an kan jedhu yoo ta'u erga akkas ta'een konkolaataa biroo oomishuma keenya illee ittiin gabaatti dhiyeeffannu nuuf fidaa jechuun wayita irra deebiin gaafatan isinuu seelii diinaati jedhamuun ari'atamanii jiraachuus dubbatu. Ergamtoonni sirnichaa barcuma aangoo koloneel Abiyyi Ahmed qofaaf jechaan tirga siyaasaa uummata irratti taphachaa jiraachuu kan himan maddeen sababa waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabaniif jechaan tooftaa jijjiirrachuun lola diinagdee uummata irratti banuun hiyyummaa keessatti kuffisaa kan jiran ta'us itti dabaluun Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Aanaa laga hidhaa keessatti jaleewwan faashistii PP jiraattota dararuu akkaan cimsanii itti fufan. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Baalee Ba'aa aanaa laga hidhaa magaalaa Beeltuu keessatti caasaaleen biltsiginnaa maqaa filannoo jedhu sababeeffachuun hawaasa nagaa irratti doorsisaa fi sodaachisa garaagaraa raawwachaa jiraachuu jiraattonni dubbisne tokko tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kana malees aanicha bakkeewwan adda addaatti waraana bilisummaa Oromoof magaalaa irraa dhiyeessii garaagaraa dhiyeessitu jechuun namoota dogdoqqee oofan irratti gara jabeeyyiin loltoota biltsiginnaa kunneen sarbamiinsa mirgoota namoomaa raawwachaa kan jiran ta'uu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Sirna dhableeyyiin ergamtoota biltsiginnaa kanneen kaayyoo fi akeeka bobbaafamaniif omaa tokkollee hin beekne goleewwan Oromiyaa cufa keessaa sabboontota ilmaan Oromoo hunda maqaa isaan hin qabne itti maxxansuun yakkoota garaagaraa irratti raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Aanaa Baateetti hidhattoota biltsiginnaan hidhaa fi reebicha dabalatee dhiittaan mirgoota namoomaa qonnaan bultoota irratti raawwatamu cimee itti fufe. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalbooree Addunyaa.
kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baateetti sababa gootichi sabaa waboon tibba kana ergamtoota Abiy Ahmed irratti tarkaanfii gubduu fi rifaa isaa fudhachaa jiruun lukkeeleen murna faashistii PP waraana dirree irraa isaa lolu dheessanii hawaasa nagaatti roorrisuun beekaman akkuma bartee isaanii bifa abdii kutannaatiin obbooda deebi'uun qonnaan bultootatti haaloo baachuuf jecha gochaawwan suukanneessoo raawwachaa jiru. Bifuma kanaan bitootessa 25 2026 hidhattoonni PP gandoota aanichaa kanneen akka ganda Albuusaa, Dullacha, Gaadullaa, Abilaaloo, Laga Sappassaa, Caacaatuu fi kanneen kana fakkaatanitti ganama barii barraaqaan uummata meeshmaleeyyii irratti dhukaasa banuu fi uleen itti bobba'uun namootuma argan cufa xiqqaa fi guddaa qaama midhamtootaa fi fayya qabeessa jedhanii osoo adda hin baasin reebicha ulfaataa irratti raawwatanii namoota of wallaalan bakkeetti gatanii biraa deemuu fi namoota xiqqoo of beekan ammoo harka duubattiidhuun hidhaatti darbataniiru. Hawaasa nagaa reebichi ulfaataan kun gara jabeeyyii loltoota PP'n irratti raawwatame kan maqaan nugee ganda facaa irraa dargaggoo Iddee Abduu jedhamu mataa isaarra iddoo 3 buruqsuun du'eera jedhanii bakkeetti gatanii biraa yoo deeman warroota kaan ammoo erga garmalee reebanii booda qabanii bakka buufata isaanii biratti hidhuun ifoomee jira. Namoota akkaan reebamuun miidhaan qaamaa irra ga'e iddoo buufata loltoota bilisiginnaa maqamuun ukkaanfamanii jiran keessaa kan maqaan nugee Muhammad Sayyidii Iddee Adam, Umar Muhammadii Abdee Awwaluu, Maammee Abduu Iddee Fantaa'u, Abdurrahmaan Iddee Ayimuu, Mustafaa Nuuruu fi Sayyoo Isaa kanneen jedhamanidha. Warroonni hidhaa fi reebichi ammaataan namoota biroof fakkeenya dhaadannoo jedhuun irratti raawwatame kunneen qonnaan bultoota jiruu fi jireenya dhuunfaa isaanii geggeeffatan malee yakka dalagan kan hin qabne hoggaa ta'an lukkeeleen sirnichaa ammoo sobaan yakkanii maqaa waboo eesintuu lokachiisaa jira. Eeruu laattuuf daandii agarsiistuu fi ni nyaachistuu akkasumas kanneen kana fakkaatan jechuun gochaa badii isaanii kana irratti kan raawwatan ta'u ONM jiraattota onichaa irraa adda baafatee jira. Ajajaan humna galaanaa Iraan Alireezaa Taangisirii aleellaa irratti raawwatteen ajjeefamuu Israa'el ibsite. Dabalatasaaf Jaalerbuu dhugaa. Haleellaan qilleensaa Israa'el raawwatteen ajajaa humna galaanaa eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan Alireezaa Taangisirii ajjeesuu ministeerri ittisaa Israa'el himan. Ajjechaan kun roobii halkan haleellaa sirrii ta'een kan raawwatame yoo ta'u qondaaltota olaanoo ajaja galaanaa biroo irratti kan xiyyeeffate ta'uu Israa'el kaazii kamisa kaleessaa ibsa viidiyoon dubbateera. Namni kallattiin hojii shororkeessummaa boombii galaana irra hidhuu fi daandii galaanaa Hormuz gara doonii ugguruutti itti gaafatamummaa fudhatee dhoosee dhabamsiifame jedhan. Erga waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti guraandhala 28 eegaltees Israa'el hoogganaa olaanaa Iraan Alii Kaameenii fi hoogganaa nageenyaa Alii Laarijaanii dabalatee qondaaltota olaanoo Iraan hedduu ajjeesuu ishee beeksisteetti. Gaazexaan Aljaziiraa Tooyida Saadii Teheraan irraa ajjechaan Taangisirii hanga ammaatti ifatti Iraan mirkaneessite hin jiru. Garuu yoo dhugaate biyya kanaan dura ajajoonni waraanaa ishee hedduun ajjeefamuun mudatteef rukuttaa guddaa biraa ta'uuf deema jedhe. Hoogganaan humnoota waraana milishaa Baasij Birgaadeer Jeneraal Golaam Reezaa Suleymaanii fi ministeerri basaasaa Ismaa'il Kataabii haleellaa Israa'el raawwateen ajjeefamaniiru. Kana malees guyyoota darban keessa humnoonni Israa'el qabeenya humna galaanaa Iraan irratti xiyyeeffachuun haleellaa hedduu raawwataniiru. Torban darbe haleellaan qilleensaa Israa'el dooniiwwan humna galaanaa Iraan hedduu galaana Kaaspiyaan keessatti kanneen sirna misaayilaa dooniiwwan deeggarsaa fi dooniiwwan paatiroolii qaban dabalatee rukuttee turte. Uummanni Oromoo yeroo itti rakkoo guddaa keessa jirutti murni biltiginnaa imala ijaarsa sirna dimookiraasii hirmaachisaa haqa qabeessaa fi obbolummaa irratti hundaa'e galmaan ga'uuf hojjechaa jira jechuun ololli karaa hoogganaa biiroo komishinii Oromiyaa Haayiluu Addunyaa jabaachuun barame. Jaalsabaafan waa gaarii dabalata qaba. Yeroo uummanni Oromiyaa keessatti doorsisa hidhaa seeraan alaa saamicha ajjecha qaatii fi rakkoo nageenyaa garaa keessa jirutti murni biltsiginnaa ammoo ijaarsa sirna dimookiraasii hirmaachisaa fi haqa qabeessa diriirsuuf hojjechaa jirra jechuun rakkoo uummataa dhoksuuf guyyuu olola oofaa jira. Maddi odeeffannoo hawaasa keessaa argamu akka mul'isutti keessattuu yeroo filannoo waliin wal qabatee lammiileen hedduun yaada isaanii bilisaan ibsachuu irratti sodaa fi dhiibbaan akka isaan mudatu himaa jiru. Rakkooleen kunneenis haala qabatamaa jireenya uummataa irratti dhiibbaa
guddaa uumaa jira. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa garuu akka jedhetti biltsiginnaan naannichaa ijaarsa sirna diimokiraasii jabaa hirmaachisaa fi haqa qabeessa diriirsuuf hojii bal'aa hojjechaa jira. Ijaarsi kunis dhimma siyaasaa qofa osoo hin taane hawaas diinagdee biyyattii cimsuuf murteessaadha. Haa ta'u malee qabatamaan lafarraa rakkoo bal'aan waraana murna biltsiginnaan labsamee jiruun uummanni gidiraa hammaataa keessa jira. Dabalataanis hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa aadde Maabiraat Baacaa diimokiraasiin sirna siyaasaa uummataan murtaa'u ta'uu himuun sagaleen lammiilee hundaa qixa akka ta'ee fi hirmaannaan dubartootaa cimuun sirna diimokiraasii dhugaa ijaaruuf gargaara jechuun afaan murna biltsiginnaa taatee dubbattus garuu guutuu Oromiyaa keessatti awwan loltoota sirna biltsiginnaan bobbaasee jiruun gudeedamaa ajjeefamaa fi ba'anii nagaan galuuf wabii dhabanii jiraachuun kanaa lamuu miti. Akka waliigalaatti yaadonni murna biltsiginnaa irraa dhiyaatan kunneen haala dhugaa hawaasni keessa jiru waliin wal kan hin simne ta'uu yaadni uummataa fi haalli qabatamaan isaan keessa jiran ni mul'isa. Aanaa Muneessaa keessatti murni biltsiginnaan humnaan kaardii filannoo hawaasaaf kennu galgala magaalaa keessaa sochii dhorkuu akkasumas manneen dallaa fi golgaa qabu diiguu fi waltajjii humnaan baasuun qarshii adabaa jiraachuun dhaga'ame. Jaaljiksaa sirnaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Muneessaa magaalaa Qarsaa keessatti bitootessa 23 bara 2026 irraa eegaluun murni abbaa irree biltsiginnaa hawaasa afaan qawweetiin dirqamsiisanii gochawwan adda addaa irratti raawwataa kan jiran ta'uu jiraattonni magaalichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Maqaa waraana bilisummaa Oromootu golgaa godhateen rukutuuf jira jedhu da'oo godhachuun hawaasa galgala walakkeessa socho'uu dhorkuun iraarsaa kan jiranii fi jiraattonni dallaa isaanii irraa biqiltuu fi dhakaa akkasumas wanneen garaa kan waa da'achiisuu danda'u kanneen akka warqee fi muuza fa'aa yeroo gabaabaa keessatti akka balleessitan jechuun jiraattota iraarsaa kan jiran ta'uu jiraattonni dabalataan himanii jiru. Dallaa namootaa kana cinatti wantoonni akka dhakaa fi cirrachaas yoo ittiin hojii hojjechuuf buufatanii jiraate yeroo gabaabaa keessatti haranii akka achii balleessanii fi hin balleessan yoo ta'e ammoo qabeenyi sun akka murna biltsiginnaan fudhatamu ifaan ifatti waltajjii baasuun hawaasatti himanii kan jiran yoo ta'u namoonni biqiltoota jijjiidhoo kana maaliif nurraa diigdu jedhanii yeroo gaafatanitti isin warra ilaalcha addaa qabu da'oo fi golgaa waraana bilisummaa Oromootiif ta'uu barbaadu jechuun namootatti dheekkamuun ibsamee jira. Yoo isin cirtanii balleessuu diddan nutuu ni ciranna jechuun deebisanii hawaasicha rifaasisaa jiraachuus jiraattonni aanichaa dubbisne ifoomsanii jiru. Kana malees uummata waltajjii humnaan baasuun maallaqa maqaalee garaagaraatiin irraa guuraa kan jiran yoo ta'u namni waltajjii kana guyyaa tokkoof hafee qarshii 1,000 irraa fuudhuun mana isaa keessaas deemanii waan barbaadan saamaa jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Walumaa galatti haalli yeroo ammaa kana aanicha keessatti mul'atu jireenya dhala namaatiif haala akkaan rakkisaa fi sodaachisaa akka ta'e jiraattonni aanichaa yaaddoo qaban addeessanii jiru. Aanaa Baddannoo keessatti ergamtoonni faashistii biltsiginnaa jiraattota irratti reebicha raawwatan jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Harargee Aanaa Baddannoo ganda Daadaa Furdaa jedhamurraa gara jabeeyyina loltoota PP bitootessa 21,2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Ibrahim Khaliif Mahammadii fi obbo Mahammad Ahmad Usmaan jedhaman irratti reebicha ulfaataa raawwachuu maddeen itti dhiyeenyan beekan irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaliiwwan dantaa sabaa caalaa garaa isaaniif dhimmaman jiraattota hundaa irraa qarshii filannoof oolu 200 funaanuu diddan jechuun kan garmalee reebanii miidhaa ulfaataa irraan gahan ta'uun barameera. Qonnaan bultoonni kunneen yeroo ammaa kana miidhaa qaamaa ulfaataa reebichaan irra gaheen hospitaala Baddannoo keessatti yaalarra kan jiranii fi du'aaf jireenya gidduutti kan argaman ta'uun ibsameera. Aanicha guutummaa keessatti lukkeeleen sirnichaa ajaja qaama isaanii olii irraa fudhatanii osoo miidhaa fi faayidaa isaa adda hin baasin hawaasatti gadi buusuun namoota hawaasa miidhuu irraa ofii miidhamuu filatan maqaa fedhanitti moggaasun saamuu irraa eegalee hanga ajjeesutti hiraarsaa raawwatan hammeessanii jiru. Uummanni Oromoo yeroo itti rakkoo guddaa keessa jirutti murna biltsiginnaa imala ijaarsa sirna dimokiraasii hirmaachisaa haqa qabeessa fi obbolummaa irratti hundaa'ee galmaan ga'uuf hojjechaa jira jechuun ololli karaa hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Haayiluu Addunyaan jabaachuun barame. Godina Walloo Aanaa Baateetti caasaaleen biltsiginnaa walii isaanii jumulaan hidhaatti wal guuraa jiraachuun barame. Jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba.
godina Walloo Aanaa Baatee guutummaa Onichaa keessatti 2025 as sochii waraana bilisummaa Oromoo Aanicha keessatti akkaan babal'achuun magaalaaf baadiyyaatti diinaa fi lukeelee diinaa irratti tarkaanfii laaleessaa fudhatee caasaalee sirnichaa diigaa jiraachuu hordofe lukeeleen bilchiginnaa sadarkaa olii hanga gadiitti jiran walii isaaniif wal shakkuun warroonni ergama waraana bilisummaa Oromoo qaban numa keessa jiru maqaa jedhuun kaabinootaaf poolisoota sabaan Oromoo ta'an gariin hojiirraa ariyaa kaan doorsisaa fi hidhaatti darbachaa jiraachuu isaanii odeessi Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dhaqqabee ibseera. Bitootessa 19/2026 sababa gootichi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Aanichaa kan ta'e Baatee galgala seenuun ergamtoota maafiyaa PP hedduu ishee du'aaf madoon adabeen magaalichatti lukeeleen murnichaa gadda rifaatu yaaddoo fi shakkii hamaa keessa galuun walii isaaniif sobaan quba walitti qabanii maqaa quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabduu isintu waraana bilisummaa Oromoo magaalaa seensisee nu rukuchiisee jedhuun walii isaanii reebaa hidhaatti wal guuraa jiraachuun beekame. Poolisootaaf kaabinoota akkasumas jaleewwan bilchiginnaa magaalichatti torbee kana keessa hidhaatti darbataman keessa dhalattoonni Aanichaa warra waayyuu kan ta'an muraasni maqaan isaanii argames obbo Ahimad Muhiddiin itti gaafatamaa damee siyaasaa paartii badhaadhinaa Aanichaa, obbo Mohammed Said Ogeessaa waajjira milishaa Aanichaa, obbo Said Muhaddiin Ogeessaa milishaa Aanichaa, Kabir Abduu, Nuruu Muhammad Sayyuwee, Ahimad Abduu fi poolisoota maqaan isaanii ammaaf nun dhaqqabne hedduu barjaa dharaa itti maxxansanii reebaa hidhanii jiraachuun ifoomeera. Gareen badiif ijaarame maqaa nageenya hawaasaa kabachiifnaan uummata Oromoo irratti duula duguggaa sanyii bananii lubbuu lammiilee nagaa badii tokko malee obbaasaa fi qabeenya hawaasaa saamuu fi mancaasuun yakka seeraa fi seenaan isaan gaafachiisu guyyuu dalagaa oolan ergamtoonni Abiy Ahimad dhiigni qulqullootaa ilmaan Oromoo yakka malee dhangala'aa jiru waaqaa fi lafatti iyyachuun walii isaanii walitti kaasee wal nyaachisaa jira. Oduu biyya alaatiin ammoo Iraan waraana dhaabuuf marii yaaduu dandeessi jedhe ergamaan addaa Ameerikaa Wiitkoof jaalii yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Ameerikaan waldhabdee amma jiru xumuruuf marii akka bu'uuraa godhattee tarree tarkaanfii qabxii 15 Iraaniif ergite jechuun ergamaan addaa Ameerikaa Steeve Wiitkoof kan himan yoo ta'u Paakistaan akka giddugaleessaatti socho'aa akka turte himaniiru. Wiitkoof walgahii kaabinee kamisa darbe Waayit Haawusitti taa'ame irratti kan dubbatan yoo ta'u mariin dhalate kun milkaa'uu akka danda'u yoo Iraanonni filannoowwan gaariin akka hin jirre hubatan jechuun falmaniiru. Wiitkoof gaazexeessitootaaf akka himanitti garamitti akka geessan ni ilaalla. Kunis Iraan amansiisuu yoo dandeenye kun qabxii garagalchuu du'aa fi badiisa dabalataa malee filannoo gaarii isaaniif hin qabne ta'uu isaanii ilaallaa jedhan. Kun ta'uu akka danda'u mallattoo cimaa qabna. Ergamaan Ameerikaa kun Iraan yuuraaniyeemii badhaadhinaa 60, kiiloogiraama 460, boombii atoomikaa 11 hojjechuuf gahaa akka qaban mariisistoota Ameerikaatti himteettii jedheera. Inni garuu qondaaltonni Iraan yoom ibsa sana akka kennan hin ibsine. Wiitkoof akka jedhanitti Paakistaan akka giddugaleessaatti socho'aa turte ibsa qondaaltota Paakistaan irraa kenname mirkaneessaniiru.